regarding a Nobel Peace Prize, that is a decision for the Nobel Committee themselves. Godin shawaba gaggeessitoota dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaatiif waaqeffattooti galmooseet 12 humnoota bilxiginnaatiin qabamanii hidhamanii jedhan duulli hittoo siyaasa oromootiif sagalee ta'uu kaleessa reeggaluun jalqaba hooggantoota keen bararaa yookaan Save Our Leaders jedhu miidiyaa hawaasa Tiwiitaraa Feesbuukii wareersu irratti argama tanaan itti xeeyyan liit Oromiyaa Wallagga baat haleellaan hidhattoota finxaalayyaa Amaaraatiin uummata Oromoo irra godhamuu jirjabaateetti fufuu jiraattoti OMN itti maana akkasuma sooressaa duuressaa gochooroo kan jedhamu ganda haroo ayyaanaatti humnoota kana lubbuunsaa darbe girmaa holaanii galataa kan jedhamu ganda haliitti lubbuunsaa darbe hamma ammaareetti isaa hin fuudhamne hadubbisi ye'uun ingidaatii rakkoon jajjabduu ta'uu dubbaata tatamsa'iinsi vaayirasii kooroonaa haara oomikroon jedhamu hordofe biyyooti gargara baalaalli Afrikaa kibbarra gar biyyi isaanii taasifam cufuun dhaga'ame badhaasii noobelii nagaa muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadiif kennamerra mulqabu qab jechuun miseensi paarlaamaa UK tokko keekachiis qubsum seera la khadawar arba keessatti hawaasi taasisuu jirarra kakaa'e sanyiin arba khadawar baabbilee bada jiraa jedhaan baay'inni uummataa Itoophiyaa keessatti dabalaa dhufuun qubsumaa fi lafa qonnaa barbaacha da'oo fi paarkiiwwan bineeyyii bosonaa keessatti qorannoo saatalaayiti yuunivarsiitii Oxford takeekachiisee Abrahaam Birruu dabalat qaba dhaabbati miidiyaa Keeniyaa Nation Media Group hidhamu riippoortar isa Itoophiyaa jiruuf mootummaa Abiy Ahmed maat mootummaan Ugaandaa daanga Democratic Republic Congo qaxxaamuruun gara riphelola ADF jechuun Allied Democratic Force Congo Uganda keessochoo haleela jiraachuu miidiyaaleen gabaasan tanaan muummeffaan muddee guyyaan jalqaba barri 2021 guutuu duqabnuutiif ye'uun gidaatsan dabarsa. Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu isinitti himnaa ani Yihuun Gidaatti. Godina Shawaa Bahaatti gaggeessitoonni dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa fi waaqeffattoonni galma boosatti 12 ta'an humnoota biltsiginnaa tiksaniin qabamanii hidhaman. Waaqeffattoonni kunneen kaleessa sadaasa 30 bara 2021 galma waaqeffannaa boosat keessaa qabamanii hidhamu dhaabbati hordoftoota amantii waaqeffannaa ibseera. Yeroo garagaraatti galmoota amantii waaqeffannaa seenuun sakacha'uu fi waaqeffattootas hidhuun gocha irra deddeebiin gaggeessitootaa fi hordoftoota amantichaa mudataa jiru ta'uu kan ibse dhaabbatichi sakattaa galma boosatitti taasifameen waaqeffattoota galma keessaa qabaman irraa bilbilli guuramuu ibsee jira. Gocha kanaan gaggeessitootii fi waaqeffattoonni roobaa waaqayyoo ayyaanuu damee aagaa guddataa taliilaa badhaasoo abdii liiban shifarraa tulluu jiruu badhaadhaa dhaabii irkoo raggaasaa daanyee xillaa baatii eessaan katamaa fi lammii dassitaa jedhaman humnoota tikaa biltsiginnaatiin qabamanii hidhamuun ibsameera. Namoonni kunniin yeroo ammaa waajjira poolisii magaalaa Olancitiitti hidhamanii jiraachuu fi sababni qabamaniif akka hin ibsamin dhaabbati hordoftoota amantii waaqeffannaa beeksiseera. Gochi wal fakkaatu torbanoota muraasaan dura Salaalee Anaa hidhabuu habootee magaalaa Ejereettis raawwatamu OMN gabaasuunsaa waan yaadatamu. Sadaasa 4 bara 2021 humnoonni tikaa biltsiginnaa galma amantaa waaqeffannaa hundee ganamaa kan magaalaa Ejereetti argamu seenuun waaqeffattoota 14 qabanii hidhuu namoonni gaafas hidhaman ammallee hidhaa jiraachuus OMN odeeffateera. Anaalee godina Wallaggaa Bahaatti haleellaan hidhattoota finxaalayyaa Amaaraatiin uummata Oromoo irratti raawwatamu ijjufee jiraattonni himan. Anaalee rakkoon kun yeroo ammaa bal'inaan keessatti mul'atu keessa aanaan giddaa ayyaanaa tokko yoo taatu gandoota aanichaa haroo ayyaanaa Dooroo Burraa fi Alii jedhaman keessatti guyyaa guyyaan namoonni ajjeefamaa qeen isaanii mancaafamaa jiraachuu jiraattota aanichaa OMN itti himaniiru. Murni aangoorraa jiru qaama duula uummata Oromoo irratti banamee jiru ta'uun waan ifatti mul'atudha jedhu jiraattonni. Bal'inni oduu kanaa itti aanee dhiyaata.
Ji'oota muraasaas aanaalee godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa ollaa naannoo Amaaraatti argamanitti dararamni guyyaa guyyaadhaan hawaasa mudatu hammaateera. Gochoota suukanneessoo hidhattoonni finxaaliyyaa Amaaraa raawwatan kanaan hedduun haala suukanneessaan lubbuu ofii dhabaniiru. Kanneen lubbuun hafan ammoo qe'een isaanii irratti barbadaa'uun buqqaanii godaanuuf dirqamaniiru. Kaayyoon humnoota gocha kana raawwatanii babal'ifannaa lafaati jedhu jiraataan aanaa giddaa ayyaanaarraa OMN'f yaada kennan. Gocha kana kan raawwataa jiraniif uummata keenya buqqisanii keessumattuu angarii achi naannoo Amaaraadhaa jedhanii haasa'u yeroo baay'ee uummata keenya buqqisanii bakka sana ofii isaanii dhuunfatanii jiraachuu barbaadu. Aanaalee godina Wallagga Bahaa weerarri lafaa kun bal'inaan keessatti raawwatamaa jiru keessaa aanaan giddaa ayyaanaa tokko. Aanichatti guyyaa guyyaadhaan lubbuun namaa darbaa jira. Rakkoon akka waliigalaatti hawaasa mudataa jirus kan miidiyaan himameen olidha jedhu jiraattonni. Wanta karaa miidiyaa hawaasaa haasaamurra hin caala rakkoon naannoo sana jiru rakkoo gurguddaatu jira. Keessumattuu aanaa giddaa ayyaanaa gandoota akka haroo ayyaanaa dooro oborraa fi ganda halii kan jedhamu keessatti rakkoo gurguddaatu jira. Uummanni keenya jimilaan dhumaa jira. Qe'eerraallee buqqa'aa jira. Qabeenyi isaa barbadaa'aa jira. Abbaan manaa fi haadha manaa adda bahanii wal argaa hin jiran, wal beekaa hin jiran. Lakkoofsi nama du'eellee hammana jedhamee ibsamuu hin danda'u. Lubbuun nama du'e hammana jedhee namni beeku hin jiru. Hanga ammaatti namni danuun buqqa'eera qe'eerraa ammoo. Gandoota aanaalee kiiramuu keessa jiran kanneen akka waastii haroo keessatti gochaan kun irra deddeebiitiin raawwatamaa ture ammallee raawwatamaa jira. Naannoo Horroo Guduruu Wallaggaa Habee Dongoroo kan jedhamutti Agamsa Amuruu fi kan kana fakkaatanitti gochaaleen suukanneessoon humnoota finxaaleeyyii kanaatiin raawwatamaa turaniiru ammallee raawwatamaa jiru. Torban darbe keessa Fiqaaduu Mokonnin Gonfaa kan jedhamu ganda haroo ayyaanaatti abbaa ijoollee shaniidha humnoota kanaan lubbuun isaa darbe. Akkasuma Sooressaa Duuressaa Gochooroo kan jedhamu ganda haroo ayyaanaatti humnoota kanaan lubbuun isaa darbe. Girmaa Holaanii Galataa kan jedhamu ganda haliitti lubbuun isaa darbe hamma ammaa reeffi isaa hin fuudhamne. Ayyalaa Bayyanaa Toleeraa kan jedhamu hamma ammaa kan reeffa isaa fuudhe hin jiru. Dhugaasaa Shifarraa kan jedhamu lubbuun isaa achitti darbeera. Dargaggoo Qanaatee Dhugaasaa kan jedhamu lubbuun isaa darbee reeffa isaanillee achii kan kaase hin jiru. Kana malee immoo daa'imman dubartoonni jaarsoliin kan du'eef kan jiru kan beeku hin jiru hamma ammaatti jimilaamaan uummanni naannoo sanaa duguugameera jechuuf illee ni dandeenya. Namoonni kun badii raawwatan qabu odoo hin taane Oromoo ta'uu isaanii qofadha. Ila Oromoo ta'uu isaaniidha yakki malee wanti biraa hin jiru. No uummanni keenya lolatti kaasuu hin qabu ofii isaanii quufanii meeshaa guggaa hidhatanii uummata keenya otoo inni mana jiruuti kan dhukaasa irratti manan malee uummanni kan loliyyuu hin jiru kan itti dubbateyyuu hin jiru. Hammam gochichi hidhattoota abbayya ce'anii dhufaniin adda durummaan kan raawwatamu ta'us hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa duraanuu naannicha jiraatan qaama gocha kanaati. Mootummaanis keessaa harka qabaachuusaaf shakkii hin qabnu jedhu jiraattonni aanaa giddaa ayyaanaa. Haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwatamu kana qolachuuf qaamni birmannaa taasise kan hin jirre ta'us himaniiru. Rakkoon hawaasa naannichaa mudataa jiru kan callisaa walirratti ilaallu ta'uu hin qabu jedhu. Qaamni hawaasaa birmate tokko hin jiru. Hawaasni keenya laa meedaatti dhumaa jira jiru. Uummanni sun sagalee hin qabu baay'ee rakkina hamaa keessa jira. Hawaasa qe'eerraa buqqa'ee jiru amma fakkeenyaaf ganda dooroo oborraa yoo fudhannee guutummaa kompiliitilii uummanni mana hin jiru qe'een gubateera qabeenyi barbadaa'eera sagaleellee hin arganne naannoo sana bakka seef gochuuf uummata naannoo sanaa akka lubbuun uummanni naannoo sanaa baraaramuuf uummanni bakka biraanuu birmachuu qaba kan jedhu dhaamsa kooti. Weerara kanaan aanaalee kiiramuu Amuruu guutoo giddaa fi giddaa ayyaanaafaa dabalatee iddoowwan hedduutti hawaasni buqqa'ee rakkoo irra jiraachuutu himama. Aanaalee godina Wallagga Bahaa hawaasni sababa hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraatiin rakkoo guddaa argaa jiru kanneen keessatti murni aangoo irra jirus haleellaa xiyyaaraa raawwachuun uummata nagaa duguugaa jiraachuutu ibsama. Oduuchi aannuun duulli hidhamtoota siyaasaa Oromoof sagalee ta'uu kaleessarraa eegaluun miidiyaalee hawaasaa Tiwiitaraa fi Feesbuukii irratti bifa haaraan geggeeffamaa jira. Duulli dhimma nageenya hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti xiyyeeffate kun maqaa hoogganoota keenya baraaraa Save Our Leaders jedhuun kan geggeeffamu wayitaa ta'u namoonni hedduun irratti hirmaataa jiru. Duulli kun keessumaa haalli nageenya hooggantootaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallitti yaaddoo keessa bu'uu hordofee kan geggeeffamu
gaggeeffamaa jirudha. Gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa dabalatee Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Hamzaa Booranaa fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hedduun mana hidhaa Qaallittiitti kan argaman wayichaa ta'u haalli nageenya isaanii yaaddoo keessa jiraachuu OMN maatii fi abukaatota akkasumas odeeffannoo keessoo mana hidhichaatti argateen mirkaneeffateera. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee haalli qondaalonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa, Daawwit Abdataa, Battee Urgeessaa fi kanneen biroo keessa jiranis nageenya isaaniif amansiisaa miti jedhumaatiin dhimma hidhamtoota kanneenii hawaasa addunyaa dhageessisuu fi xiyyeeffannoo akka argatu gochuuf keessumaa duullee gama tiwiitariin geggeeffamu kun gahee olaanaa qaba. Gama biroon gareen Abiy Ahmedii fi deeggartoonni isaa dhiibbaa hawaasa addunyaa qolachuuf duulli no more jechuun gama tiwiitaraan taasisaa turan dhaabbata tiwiitariin haqamuunsaa ibsameera. Duulli garee biltsiginnaa kan haqame gareen kun wal waraansa Itoophiyaa keessatti geggeessaa jiruun wal qabatee yakkoota waraanaa ittiin himatamu gara dabarsuuf duula tiwiitariitti dhimma bahaa jiraachuun erga hubatameeti. Tarkaanfii dhaabbanni Twitter duula hololaa gareen Abiy Ahmed geggeessu irratti fudhate kana Press Secretariatiin waajjira muummicha ministeeraa Billaneessiyyuu deeggartoota TPLF dhaabbaticha maandheeffatantu kana godha gocha sagalee Itoophiyaanotaa ukkaamsuuti jette. Bulchiinsi Abiy Ahmed kasaaraa dirree dippiloomaasiitti isa mudate irra aanuuf tooftaa hololaa garaagaraatti dhimma bahaa jira. Gareen kun golgaa Pan-Afrikaanizimii jala dhokachuun dhiibbaa hawaasni addunyaa sababa sarbamuu mirga namoomaatiin isarraan gahaa jiru qolachuuf akka waan uummanni adii uummata gurraacha deebisee gabroonfachuuf yaalaa jirutti dhiyeessaa jiraachuunsaas ni beekama. Kaaba Itoophiyaatti namoonni miliyoona 9,400 caalan haala hammaataa keessa jiru jedha sagantaan nyaataa fi qonnaa addunyaa. Kanneen keessa miliyoona 7,800 kan ta'an waraanaan marfamanii akka jiran kan ibsu World Food Program. Naannoo Amaaraatti immoo namoonni miliyoona 3,700 ta'an deeggarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaadu jedheera. Qorannoo amma yoonaa uummattoota kaaba Itoophiyaa naannolee Affaar, Amaaraa fi Tigraayitti daa'imman irratti taasifameen harka 16.28 kan ta'an hanqina nyaataaf saaxilamaniiru jedhe. Naannolee kanneenitti hawwan ulfaa fi kanneen hoosisan nyaata madaalawaa kan hin arganne ta'uun rifaasisaadha jedha dhaabbatichi. Dhaabbanni miidiyaa Keeniyaa Nation Media Group hidhamuu riippoortara isaatiif mootummaa Itoophiyaa himate. Dhaabbatichi xalaa iyyannoo Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa fi Ministeera Haqaatiif barreesseen galaalchaan kiyya Tasfaalem Taklee kan onkoloolessa keessa qabamee hidhame eessa jira jechuun gaafatee jira. Dhaabbati mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n gama isaatiin Itoophiyaatti erga Abiy gara aangootti dhufeas miidiyaaleen baay'een ogguramuu hedduun akeekkachiifamuu fi gaazexeessitoonni 50 ol hidhamuu 2 ammoo ajjeefamuu ibsee jira. Gaazexeessitoota Itoophiyaa keessatti yeroo dheeraaf hidhaman keessaa tokko Mallasaa Dirribsaatii kan jedhe gareen mirga gaazexeessitootaa kan biraa Reporters Without Borders ammoo Itoophiyaan biyya walabummaan gaazexeessummaa keessatti salphatedha jedhee jira. Guyyoo Waariyoo gamaa gamanaa waan qindeesse qaba. As the voice of the majority African population. Umon kolore sarrajal qabu mootummaan Abiy Ahmed gaazexeessa hinna jala hidhuun gargalcha jirha jedha. Dhaabbati miidiyaa Keeniyaa kan Nairobi, Uganda fi Tanzaaniyaa keessa godhachuun Afrikaa irraa hojii miidiyaatiin maqaa guddaa horatuun xalayaa ministeera haqaatiif koomishinii mirga namooma Itoophiyaa barreesseen eesbuute riippoortar kiyyaa natti hima jechuun gaafate. Addis Ababa yookaan Finfinnee irra Nation Media Groupiif galaalcha oduu ta'uun hojjechaa kan ture gaazexeessaa Lammii Itoophiyaa Tasfaalem Taklee onkololees barkum 2021 paartii mootummaa bibbulchu arrabsitee jechuun qabame hidhame. Guyyaa shamboot jalqabji sadaasa kees manni murtii waabii qarshii 10,000tiin gad lakkisullee eesbuute sarguun dandeen ka jedha dhaabbati aaga kan kun Nation Media Group. Mootummaan Itoophiyaa walabummaa pireesii sarbuun gaazexeessitoota adamsaa jirjechuun waaceef.
Currently, the group is adjusting to the revolutionary age of digital disruption. Eegi jijjiirama Itoophiyaa keessatti dhufu jedhan gatati as gaazexeessitooti 50 caalan jala hidhamuun lamijjeefaman hedduun biyya baqatan ka jedhu dhaabbati mirga gaazexeessitootaatiif falmze Committee to Protect Journalists Itiyoophiyaan biyya walabummaan pireesii keessa miidhamti jechuun gabaas waggaa hadhiyootan baaseen biyya Abiy Ahmad Addis Ababa tarree warra walabummaa pireesii ukkaamsan jechuun the worst jailers of journalists keessa qoruun isanii yaadata. Muummichi ministeera Itoophiyaa guyyaa walabummaan pireesii addunyaa 26 Finfinnee kabajamu jechuun akkan war faranjoota barkum 2019 gaazexeessitootaaf dirree haarawban jechuun waada seene turullee waada sun cuf nyaate gaazexeessitoota hedduu najalamiin hajjad jaarmiyaa mirga gaazexeessitoota idil addunyaa hadhibiin Reporters Without Borders Itoophiyaa Abiy Ahmad akkum CPJ tarree war dhuma keeggalchuun abaaruu irratti argama. Have raised concerns about the Ethiopian government's use of anti-terrorism laws to target journalists. OMN if New York Times warre yamirra fudhatame biyya baafaman keessa muraasi yoo ta'an BBC News, raadiyoon Jarman Deutsche Welle, Associated Press, Reuters, CNN if miidiyaalee dhuga keekachiisitti barreeffamuun doorsifama jiru jedhe. Itoophiyaattuun kuram nageenya hordofe gaazexeessitooti haal duraanii caala rakkoomtuuf saaxilamanii jirka jedhu dhaabbati mutookko muutoofaan CPJ'n Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irra mallasa dirribsaa gaazexeessa yeroo dheeraaf Itoophiyaatti dhajirta'u heeruun yeroo lama ol manni murtii mirgwaabii eegeefi gad lakkisuus bulchiisi Abiy Ahmad mirga namummaaf gaazexeessummaa samulquun qaallittiin najara huggur jechuun kommaat. The Committee to Protect Journalists reports that in the wake of protests following the June 29 killing of popular Oromo singer Haacaaluu Hundeessaa wamtaatee fuduu bar diijitaala odeeffannoo kaamsuun akka bokkaroo budhowwuutti ilaalamuun mootummaan Itoophiyaa miidiyaalees faarsan malee warris qeeqan irratti xiyyeeffate miidiyaalaatiin wal loluu rakkoo jabduu jedhan. Itoophiyaa keessa bar bulchiis wayyaanee waggaa 27tu gaazexeessitoota 11 hin caalletti hidhametu jedhan gareen mirga gaazexeessitoota kun bar namni noobelii nageenya fudhate biyyatti bulchuu gaazexeessitoota 50 caalan hidhamuun dhugi jeefamanii baay'een biyya baqachuun kan maleellee miidiyaaleen baay'een ugguramuun qeera fokkoo jedhan. It's of course 60 years of excellent journalism here at Nation Media Group. Badhaasni Noobeelii nagaa ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmediif kenname irraa mulqamuu qabaa jechuun miseensi paarlaamaa British gaafatan. Ministeera dantaa alaa duraanii fi miseensi paartii konservaatiivii kan ta'an Jeremy Hunt yeroon kun yeroo murteessaa Abiy Ahmed badhaasni Noobeelii nagaa irraa mulqamuu qabudha jedhan. Namni kun biyya ollaa Eertiraa faana nagaa buusuuf badhaasni kennamuufillee wal waraansa uummata gidduutti deemaa jiru hordofee innillee adda waraanaa akka jiru dubbatan. Hawaasa isaaniitiinis diinota dhiigaa fi lafee keenyaan ni awwaallaa jedhee yoo dhaadatu dhageenye jirra jedhu. Mr. Hunt gaafii hooggantuu dhimmoota Afrikaa Vicky Fordiif paarlaamaa keessatti dhiheessaniin naannoo Tigraay keessatti duguuggaan sanyii raawwatamaa jira jedhan. Miss Vicky Ford gamasheen waraanni akka dhaabbatuu fi araarri akka bu'uuf hawaasa addunyaa waliin ta'uun dhiibbaa gochaa akka jiran dubbatte. Wanni badhaasa Noobeelii wal qabatu ammoo warra koree badhaasa Noobeelii ilaallataa jechuun deebii kennite. Thank you, Mr. Speaker. May I congratulate the Minister for the excellent job she's doing standing in for the Foreign Secretary. There is a genocide happening in Tigray. What work is she doing with our partners in the United States, the EU and other Western countries to send a message to Prime Minister Abiy that there can be no international aid channeled through the Ethiopian government until the genocide stops? And why does he still have that Nobel Peace Prize? Is it not high time he was stripped of it? Mr. Speaker, can I thank him for his praise? I'm not sure I'm doing that brilliantly. We are continuing to work really closely with our partners in the US, in the UN, and indeed I met the African P3 partners during my recent visits to New York and Washington. But really importantly, we're also supporting Obasanjo, Bankole, and President Kenyatta's efforts as well to try and bring all people to a ceasefire. Regarding a Nobel Peace Prize, that is a decision for the Nobel Committee themselves.
Qorannoo Saatellaayitii Yuunivarsiitiin Oxford baasee akka jedhutti sanyiin arbaa da'oo arbaa baabbilee keessa jiru balaa badii jala jira. Rakkoon jabaan kana hordofsiise ammoo qubsuma seeraan alaa da'oo arbaa keessatti hawaasni taasisudha jedha qorannoon kun. Abrahaam Birroo dhimma kanarratti waan qopheesse qaba. Da'oon arbaa Baabbilee Elephant Sanctuary baha Oromiyaa Harargee baha keessatti argama. Square kiiloomeetira 7,000 irratti kan argamu da'oon kun sululawwan Erar, Daakeetaa fi Faafen warra jedhaman ni tuqa. Da'oon arbaa Baabbilee eegumsa sanyii arbaa African Bush Elephant Loxodonta Africana Olinshee jedhamu balaarraa baraaruuf hundeeffame. Gara arbawwan 400tu keessa jiraataa jedhama. Jaldees gadamsa dabalatee bakka hoosiftoonni biroo keessatti argamani. Sanyiin simbirroota 227 ta'anii asitti argamu. Yeroo ammaa akka qorannoon Yuunivarsiitii Oxford ka biyya Ingilizii agarsiisutti da'oon arbaa qabeenyaan ganaa of keessaa qabu balaa jala jira. Namoonni 10,000 seeran ala keessa qubatanii jiran badii da'oo arbaa baabbileetiif ka'umsaa jedha qorannoon kun. Adamoon seeraan alaa arbaas rakkoo tokkodha. Ragaan saatalaayitii qorattoota Yuunivarsiitii Oxford damee barnootaa ji'oogiraafii fi naannoo akkanumas Born Free Foundation akka agarsiisutti waggoota 11 hanga bara 2017tti jiranitti baay'inni namoota seeran ala da'oo arbaa kana keessa qubatanii 18,000 hanga 50,000 ture. Kana keessaa 32,000 kan ta'an bakkuma arbi keessa socho'utti mana ijaarratanii warra galani. Akka qorattoonni kunneen jedhanitti da'oo arbaa baabbileetiif eegumsi barbaachisuu hin godhamu taanaan rakkoon nageenyaa fi hiyyummaa hawaasa naannichaas hin furamu taanaan arbi baabbilee yeroo gabaabaa keessatti dhabamuu danda'a. Da'oon arbaa baabbilee bakka arbi lakkoofsaan baay'ee lafa saavaanaa kaaba baha Afrikaa keessatti argamudha. Da'oowwan bineeyyii bosonaa 6 Itoophiyaa keessatti beekamtiin kennamee fi da'oon itti ijaarame keessaa tokko. Baay'inni uummataa Itoophiyaa keessatti dabalaa dhufuun qubsumaa fi lafa qonnaa barbaacha da'oo fi paarkiiwwan bineeyyii bosonaa keessatti eegaman irratti balaa fidaa akka jiru qorannoon Yuunivarsiitii Oxford kun ni kaasa. Mootummaan Itoophiyaa eegumsa bineeyyii bosonaatiif xiyyeeffannaa kennuu dhiisuu fi walitti bu'iinsi naannawa paarkiiwwanii jiru rakkoo biraa akka ta'e ni kaasa. Da'oo arbaa baabbilee keessatti amma arbi hafe 250 hin caalu jedha qorannoon kun. For growing impoverished population in search of places to settle and expand. And since the government is ever changing, involvement has been seemingly inexistent in easing pressures of all sorts. Oduu itti aanuun mootummaan Uganda daangaa Democratic Republic Congo qaxxaamuruun garee riphee lolaa ADF Allied Democratic Force kan Congo fi Uganda keessa socho'u haleelaa jiraachuu miidiyaaleen gabaasan. Haleellaa boombii lama kan walakkaa ji'a sadaasaa keessa magaalaa guddoo Uganda Kampaalaa raasuun namoota 4 fixee 30 madeessiteef ISIS itti gaafatamaa nan fudhadha jedhus mootummaan Museveni finciltoota ADF-tu na haleelee jechuun adamsuu irratti argama. Naannoo kanarraa yeroo dheeraa fi gabaasa dalaguun kan beekamu gaazexeessaan Aljaziiraa immoo garee riphee lolaa Afrikaa kana mo'uun waan hin yaadamnedha jedha. Guyyoo Waariyoo bal'inaan isinitti hima. Pursue the ADF terrorists who are on the run and camping in Congo. Mootummaan Uganda daangaa Kishashaa qaxxaamuruun garee riphee loltoota ADF jechuun Allied Democratic Force haleela jiraachuu BBC'n gabaase. Haleella boombii lamta walakka ji'a sadaasaa keessa magaalaa guddoo Uganda Kampala raasuun namoota 30 madeessiteef ISIS itti gaafatamaa jedhullee mootummaa Yoweri Kaguta Museveni finciltoota ADF na haleela jechuun adamsuu irratti argama. The UPDF together with the Congolese army have this morning conducted air and ground strikes targeting ADF terrorists. Biyyoonni kullamaan jechuun Ugaandaaf Democratic Republic Congoon duul qilleensarraatiif meeshaa gugurdaan Kongo banan jedhaniin garee riphee loltoota kanarra loltoota galaafachuu isaanii dubbi himtuu raayyaa ittisa uummata Ugaandaa General Flavian Baiskabo Aljaziiraatti milishooti Jamila Makula of ADF bar 1996 hundeeffamuun lixa Ugaandaa eegitumaa
baateen booda jidduu tanaas gam Kongo qaxxaamuruu mootummaa biyyoota lamaan shororkeessuu irratti argamti. Loltooti Ugaandaa lakkoofsaan dhuugtaan daanga Democratic Republic Congo qaxxaamuruun dheed Nobel jedhamu yoo imalan argine turka jedhan hojjettooti dhaabbati biyyoota gamtoomanii gareen duuliyaattu loltoota lafoo takka jaba hidhatteef meeshaa dhugaan faayamta'u sirra kakaa'e. Milishooti jaallowwan ASAS fi Al-Shabaabtuun akka miidhamuun ol miidiyaaleen gabaasan. After suffering heavy losses to the Ugandan military. Operation shifta balleessuu tan qofirratti adon taane hojii baay'ee waliin hojjechuuf karoorfanne jira hajar dubbi himaa mootummaa Kinshasa Patrick Munyaanya garee riphxe loltoota tan dhukkarra kaasuuf marsine jira jechuun miidiyaa Paris AFP'ti. Lafti finciltootan keessatti damsuu jiran lafraasaa taboson jiidhaan uwwifamta'u sirra kakaa'e. Salphaan riphxe loltoota damsuun hin danda'am haje gaazexeessaan Aljazeeraa Malcolm Webb mootummaan Ugaandaa irdeddeebiin garee tan balleessuuf dhamma'uun lakkin milkaa'e irra gabaa. Akkeen war faranjoota barkum 2017 irra jalqabuun namoota nagaa dhibbijaa kum tokkoof dhibblama walakka jisadaasa kan kee qof namoota furjeessuun 16 madeessiti ijoollee irraasaatuun aleella wal fakkaata raawwachuuf hojjechuu jirti jechuun mootummaan biyyattii himaata. A road that has ended with him being charged with crimes against humanity and war crimes at the International Criminal Court. Maatii kiristaana irra bar 1964 dhalachuun amantaa islaamaa ka fudhate hoogganaan garee tana Jaamil Maakulu yookaan David Steven bar 2015 irra jalqabuun dhiibba mirga namoomaatiin himatame Tanzaaniyaa keessatti eegi qabameen booda murtii akka idil addunyaa ICC dhiyaachuun qoratamuu jira. Hidhamuu hoggana duraanii kan hordofee garee Allied Democratic Force hoogganaa Hajir Muusaa Seeka Baaluu Kaalleen dhiibba mirga namoomaatiif yakkoot jimlaan nam raachisuuf himatamuu United Nationiin barbaadamuu jira. Ugaandaaf Congo Allied Democratic Force if ISIS Afrikaa keessa wal qoraasuu wal gatuu jiranii jedhan. Jamil Mukulu is the founder of the Allied Democratic Movement. Oduu keenya xumuraatiin tatamseenaa vaayirasii koronaa gosa haaraa Omicron jedhamu hordofee biyyoonni garaagaraa balalii Afrikaa kibbaarraa gara biyya isaaniitti taasifamu ittisaa jiru. Afrikaan kibbaa biyya tatamseenni vaayirasii koronaa gosa haaraa Omicron jedhamu kun bal'inaan keessatti mul'ataa jiru ta'uun wal qabate balaliin biyyattiirraa gara Maadriiditti taasifamu dhaabbachuu qaba jette Spain. Dhaagefamni kun biyyoota ollaa Afrikaa kibbaa ta'an shanirraa balalii gara Spainitti taasifamus kan ittisu ta'uun beekameera. Biyyi Spain biyyoota ardii Awurooppaa tatamseena vaayirasii koronaa marsaa duraatiin sadarkaa olaanaan hubaman keessaa tokko wayitaa taatu tatamseena vaayirasii koronaa gosa haaraa kanaan hubaatii mudatu dursitee to'achuuf tarkaanfii fudhatte ta'uutu himama. Spainin alattis United States, United Kingdom fi biyyoonni Awurooppaa biroon imala Afrikaa kibbaarraa gara biyya isaaniitti taasifamu ugguraa jiru. Afrikaan kibbaa gama isheetiin tarkaanfiin keessan sirrii miti jetti. Karra cufachuurra waloon hojjetanii irra aanuun akka barbaachisus hubachiifteetti. Tatamseenni vaayirasii koronaa gosa haaraa Omicron jedhamu kun saffisaa olaanaa kan qabu gosoota vaayirasii koronaa kanaan dura mul'atan hunda kan caalu akka ta'etu himama. Walumaa galatti oduun har'aaf qabnu kanneen turan daawwattoota OMN waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Yeroo gaarii isiniif hawwina. Hawaasa Oromoo kutaa Ontario magaalaa Ottawa fi naannoo isii jiraatan mara. Hawaasni Oromoo magaalaa Ottawa jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun muddee afur waaree booda sa'aatii 3 PM irraa eegalaniin sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isaan affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Ottawa fi naannoo isii jiraatu martuun qophii kanarratti akka hirmaataniif waamichi dhiyaateera. Keessummoonni kabajaa miseensa boordii OMN Dr. Ahmad Galchuu, Obbo Fallaqee Boggaalee, Director Olana OMN Muhammad Abdosh, Gulala Muummee OMN Dajanee Guutama, Zaak Duube fi keessummoonni biroon sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Ottawa Masonic Center 2140 Walkley Road
Ottawa, Ontario, Kota, Wajintani Halero Oromofim Oromiyagat Walon Hamarian, OMN Tubun Sababal Afsagale Hatan, OMN Ijafim Burromatan, Korek Indesitu Saganticham, Ottawa, Ontario, Canada. Hawaasa Oromoo magaalaa Torontoo fi naannoo ishee jiraattan maraaf hawaasni Oromoo Kaanaadaa magaalaa Torontoo koree qindeessituu deeggarsaa uummataa OMN wajjin ta'uun muddee shambara 2021 waaree booda sa'a tokkorraa jalqabuun sagantaa deeggarsaa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin eegaa jiru. Deeggarsa miidiyaa uummata bal'aa OMN fi marii hawaasaa kana irratti uummanni Oromoo magaalaa Torontoof naannoo ishee jiraattan martuu affeeramtanii jirtu jedhu koreen qindeessituu sagantichaa. Keessummoonni sagantaa kanarratti argaman daayireektara olaanaa OMN Muhammad Abdoosh, gulaalaa muummee OMN Dajanee Guutamaa, Dr. Ahmad Galchuu fi obbo Fallaqee Boggaalaati. Teessoo Lithuanian House at 1573 Bloor Street West Toronto. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN tumsuun qabsoo uummata bal'aa tumsuudha. Koree qindeessituu sagantichaa Toronto, Canada.